namoonni adi friendii akka namni isin hin gaafanne yookaan immoo akka namni follow isin hin godhanne isiniif ta'e namni adi friendii akka isin hin godhanne akka adii isin hin gaafanne jechuudha. Inni yoo kuma shan ga'een dabarsu akka isin hin gaafanne fi yoo friendii immoo akka immoo namni friendii si godhatu yoo barbaadan haalamaan isin agarsiisa inshallah. Tarii kana keessaas waan hedduun isin agarsiisa sitingii keessaa waan takka waan gaggaafatame hedduu jira. فيديو كيا سوتو من شقاسة ولي في الليل رابسة إن شاء الله يلا كيا أكاتا إسني أنتنا شفتنو سنعرسيسا ديفرندي الركافتنو هندمان سنعرسيسا ميسي تنجي فيسبوك كنا كيستا غرو نموني كنا توكو وانا كنا كيستا كركتانو هدو تجراني كنافو واركتاتن هندا سنعرسيسا كنا تما فيديو شقاستاني Reddit deebitanii nan gaafattan jechuudha. Facebook kana namni tokko Reddit deebitama nama gaafata maqaafaa jijjiirachuu. Kanaafuu aga dhumaatti yoo caqastanii hedduu agartu waan kana. Dabalataan immoo YouTube kana share godhaa guddisaa reeyoo show kana. Mee warri Facebook keessa mee wanna hundumaa isin agarsiisa messaging keessaa bakka tokko dhiifamame. Akkuma beektanu tuqaa sadii tuttanii seentanii sana booda settingii tuttanii asirra waggaa dhuftanii mee asirra waggaa dhuftanii bakka profaayilii kana yoo isii kana tuqne fakkeenyaaf asirratti bakka profaayilii qollofatanu isinitti meen jira kana itti dhufna mee bakka aadi friendii maatti taayye inni itti aanu kun immoo informationii about jechuun informationii akka keessa jiru akkuma argaa jirtanu maqaa YouTube kiyya lakkoofsa kiyya sargaattanii namoonni hedduun asirratti waan na gaafattantu jiru mee warra kaan ittiin dheeressu warra kana cufatee bahuu barbaadetti warra sitingii Facebook ilaaluun feene kunoo bakka kana yoo gaccu kaastani warri aadi friendii akka namni isin godhanne feene isii gubbaa majammaraa yoo kana cuqaastani kunoo kanatti isinii dhufa keessan garuu asirra jira everwaanii kanarraa kaaftaniitiyyee gama dakaarra gootani kalas namni tokko isin godhachuu hin danda'u isin erguu hin danda'u follow malee ifa isiniif ta'e isa keessan isa gubbaarra jira miti isa gadiitti deeffattani isin kana wanti inni dhufee fi mee bakka maattiin deebi'a bakka informationii kana yoo profile informationii kana seenne warri lakkoofsa akkamiin dhoskanna jettanii fakkeenyaaf Jimmaa University kan jedhu kuni namni argu kiyya osoon fedhee akka namni arguun godha bakka qalamaa kana yoon tuqe kunoo akka namni arguutti ol deebisa jechuudha akka namni hundi arguutti edit godhe taayyeeb lookshiina maan hunda keessaa argattanii fakkeenyaaf Addis Ababaa Itoophiyaa kan jedhu kana osoo namni haan argu jedhee fedhe akkanatti kunoo bakka qalamaa kana tuqeetaniyyee akka namni arguutti ol baasa jechuudha kunoo yoon as tuqe amma publikii kanarra kaa'e nama hundatu arga jechuudha yoon immoo jeddu lamaan kana keessa kaa'e ana malee namni friendii koo malee namni bira arguu hin danda'u jechuudha. An kanaafuu olli miingadne kan namni tokko arguu hin danda'u amma achi deebi'anii isin agarsiisame Addis Ababaa kanas akkasiin godhee lakkoofsa warri lakkoofsa dhoskachuu barbaadan kunoo bakka lakkoofsa keessan kana gaxxuxxaniitii dhoskattanii jechuudha dhiifama. Lakkoofsa keessan asitti hidhattanii jechuudha. Eeshi warri YouTube galfattanii YouTube jala galfattanii emaila keessanis kunoo hankiyya hidhaadha argattanii maqaa keessan fakkeenyaaf sila dhiira moo durbaa jechuun banattan yoo ta'e asirratti kunoo dhoskachuu hin dandeessanii jijjiirachuu yaani dhoskuu hin dandeessanii bara Facebook keessatti banattan yoo dhoskuu barbaadan kiyya dhoskaadha olli miira jira miti dhoskaadha kiyya bara Facebook keessa banattan ta'ee baruma bakka akkuma namni hin beekne baratti banattan jechuudha. Eeshi maneejii waan hundaayyuu dhoskachuu dandeessan akkeessaa anamma barreessee hin fidne malee danuu bakka danuutti barreeffannaa kenne kanaafuu warri lakkoofsa dhoskachuu barbaadan as keessatti dhoskattan jechuudha. Isiniif galee bakka qulfii isinii fidanniyyuu. Tayyib kana yoo informationii kana finnee duuba deebinu warri profaayilii qollofachuu barbaadan asiin qollofattan jedheera kana ilaaltanii jirtanii hin beektan hundi keessaniyyuu profaayilii akka namni isin agarree mee kan biraa dabalata immoo fakkeenyaaf bakka mallattoo follow kana yoo dhoofne asirratti warra sheerii hin qabnee fi warra follow isaanii ol hin baafanne kunoo akkuma kiyyaa kana keessa sila waa asirra jiraate publikii irra olii kaa'attanii isa kanas akkuma san
isa kanas akkuma sana godhattanii foolloon ol ba'aa yoo sheerii hin qabaanne sheerii isinii tolchamaa. Nama bilooka gootan immoo yoo hiikuu feetanii deebiftanii irraa kunoo bakka bilookii kana yoo rukuntanii namootaan bilook ta'an hundi jara keessa jiran jechuudha. An nama hedduu wayii gaafii mana hidhaa galcheen jira kunoo. Irraa hiikuu dandeessan jechuudha. Bakka bilookii kana kunoo bakka mallattoo isinii kennee jira. Adii bakka bilookii jedhu kana bakka gaaraa rukuttanii irraa hiitan. Xayyib inni itti aanu immoo onlaayinii yoo cufachuudha jettanii kunoo kiyya cufaadha onlaayinii akkanatti jira miti keessan. Feesbuuk akka onlaayinii akkanatti cufattan kunoo. Akkanatti cufattan ifa isiniif ta'aara miti. Xayyib mee isa ta'an laala. Kan ammaa akkasuma akka deemnu fakkeenyaaf yoo warri maqaan jijjiirachuu hin beekne ginuu asitti rukuttaniitiyyi maqaan sababni inni isiniif fudhachuu didee fi paaspoortii galchitan asirratti paaspoortii sirrii ta'e kunoo maqaa keessan gizeetti guuttanii kaatanii cheenjii kana gizee rukuttanii paaspoortii isin gaafata paaspoortii keessan galchitanii dabarfattanii gara gadiinaa isinillee dabarfatama inshaallah meesatti hin deebi'a suutumaanii kalasontii isin rakkisu kanuma jechuudha. Wanta amma ani bakka piroofaayilii kana keessaa isinitti agarsiise kana keessaa dhiifama. Wannan kana keessaa isinitti agarsiise ka'e isa fuula asirratti bahu jechuudha. Fuula asirratti bahudha. Kun amma kiyya fireendiin ni mul'ata hin mul'atu. Isa fuula asirratti bahudha jechuudha. Inni amma isin agarsiise fuula asirratti bahu sanaadha. Kan nam tokko tarreetti nam'ee hin jiru fakkeenyaaf mee abbuma tokkotti hin gadhedha abbuma kanatti. Yoo isa akkanaa kana laa kunoo barreeffama akkanaa kana tarreetti nam'u kanaa kana jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya kana fakkaata. Akkasii fakkeenyaaf tukan nama biraatti ammoo gadhoofne akkasitti tarree hidhamee jira abbaan kuni akkasitti tarreetti namma jechuudha. Wanni amma isin agarsiise sun isa asirraa kana gaafilee qabdan waa'ee feesbuukaa irratti xumurame natti fakkaata yookaan biraa argamuu baate nagaan naa jiraadha galatooma sheer waliif godha.